لا واجد أنا ده ولا ما نجي بيتا مبارك أكاونتي gargaarsi isin inni lammaffani accounti sarratti gargaarame beetta achumas mala waliin ati lama jedhii ka soolan bukkeetti kan gargaarame meeqa koy mo beetta sadafa soolan biratti min gargaaramne tokko atafaan keeti yeroo sii dawwalu birrii kuma dhibba meeqa naa wareeganii kaanii birrii kuma jaatama Itoophiyaa qofa kan accountii korra galee waliin rabbisi agarsiisu naan jettee waliin naasofnee nu miilo abbaati dhagee kamiti dhuguma birriidha kuno ko birrii keessee ko birrii kuma dhibba tokkoof kuma shantama bichaadhaaf kan funaaname doolaara kan ergimee nama meeqa doolaara kan warra ergan qabdaa ragaa moo afaaniin haasaa ragasi gafata bar na sama kana ma balle fameko makana ma badu nanda raga bar gada bar wantun dibilo raganan ka bane raga ka ba nanga facun disin anu sin gara yo raga ba raganan ka raga na ko da ragalti rigali usia dani na ergani rukeessa agefat na ana irratti mootii qabachuun dura utuu dhiifame baay'ee gaarii. Mootii namni sitti qabatu jiru mootii situ qabataa jira dhugaadhuman sitti maa garuu maallaqa kuma dhibba meeqa naa wareeganii kaanii kuma jaatama qofa accountii godhatti galchani jedhee kan natti meessi bira taa'in sitti maa rasu soba sirra kaa'an jiru anaafati wal taasifna har'ammoo kana taasa'u sirrii miti yoo nyaatamte immoo ragaadhaan ragaa qabaadhaan immoo biyyis namnis seerris si gargaara waan ragaan qabne haasoftee booddeetti qaanfatanii dhaaban siin jedhe malee. Wanti na qaanfachiisu tokko illee jiru hammidoon dirribaa si mee deemti qabne haa ta'u. Dhaggeeffatu. Mubee. Asirra afaan baduu malee waan sittoo dhaamsa tokko dhaammadhu. Mubee ati immoo hin beektaa akka namaatti akka feemasii Oromoo jiran keessaa kutaaf sabaaf amantiidhaan otoo naman qoodin nama gargaaree fi Protestaantiin Ortodoksiin kiristaanni kamiyyuu amma waaqeffataatti akka namni si jaallatu hin beektaa yeroo akkanaa immoo dhimma amantiitiin wal qabata amantaa keenya arrabsiisaa jira jedhee namni si komata waan ta'eef akka obboleessa ajandichi waan irraa ka'e dura dhaggeeffadhu kan jedhu. Naagalee enoo bakka birrii kanatti maal bakka birriitti ture beekaase malee ani mana tokko baatti dhaqiitii madduun jedheni situ dhufeetti kaase malee ese situ dhufeetti kaase malee mana kanatti birriin hin ba'u ajandichi immoo kan inni ka'e amantaa islaamaa fi kan protestaantii wal bira qabanii deemuun xiqqoo siin jabaatu sitti kana nan jaalladha jechuun hin ta'aayi deebi'ee immoo wanti kaleessa gara islaamaatiin sirra ka'e gara kiristaanaatiin immoo hagam sirra hin ga'u yaadda dhiisiti amantaa kee kabaji waan amantaa kee hin jaallanne nashiidaa himnee jabu yoo ta'e amma nashiidaa jalatti ijoolleen arrabsu jedheen gorsaa jiraayyee dubbiin babal'iftan maliyaan amantaa kamiifuu kabajan qabaan akka lama tokko baay'isa wayi mubee wanti si galuu qabu tokko yeroo waa'ee miliyoonii naasoftanu adaraa kiristaanummaan kaasina sababni isaa anamma riiskii isaa fudhachuudha kanan ofitti amanee haasa'u miliyoon dirribaa amma kiristaana miti akka walee musammaatti sababni isaa kiristaana keessaa na baasuu fi naan hin jedhin kiristaanni kamiyyuu kunoo barsiisaa tiibbeessoo wangeelaan afaan na qabsiisuu danda'u Allahnis na tamachaa Yesuusis na tamachaa komedii lijii yaareertu jedhe malee amanaan tokko sana jechuudha kanaaf Allah ni na tamachaa Nabiyyu Muhammadis na tamachaa Maashaallah isa yooman si murmure anaan na tamachaa jire diiyaabiloosu dhaggeeffadhu Yesuusis na tamachaa Quraanis na tamachaa wangeelis na tamachaa gabaabaanis dheeraanis bishaanis bosonnis qilleensi dhagaanis hundumtu anaan Gabri'eelinis Goorgisinis Meediyaanaaleeminis Kidaana Miratiinis hundumtu anaan na tamacheera. Waa tokko siin jedhu miliyoon waa tokko siin jedhu akka obboleessaatti. Obboleessa koo jaalladhuuf kabaju mubee biratti barsiisaa guddaa barsiisaa ta'e beessoo biratti namni kun ni jaasna dhagaa arraajis miti mul'atas miti
dhugaan isiniin jedha yoo kun hin taane an sobduudha miliyoonni ribaas dhiyootti shaadaa qabachuun nu baxaxaarta deemii shaadaa qabadhu nu rabbashini dhumni kee immoo kana na amani atuu na amani nama miti shaadaa qabachuuf karaa soqataa jirta shaadaa qabadhu biyya walitti fichisiisini Shahada qabachuu barbaannaan awwaleema eeyyama kee barbaada. Gaarii naanna'e mube yaa marka siyaasa kabajuu barbaannan amma waa meeqanii shaadaa qabadhalaan oo barbaadanii Mirga keeti. mube yaa marka eenyu sin baxabbatan amantaa kiristaanaa sin tunne nammas taanaan hin tunne amantaa musliimaa hin tunne sin tumus yaa marka si afuufuuni siliqintuu fi malee sii fi miti jedhan wanta ilaalanii hin qaban namni koo deeminaan jedhee hin deemu namni kiristaana ta'inaan jedhee hin ta'u namni musliimaa ta'inaan jedhee hin ta'u kana beeku qabu bora waleen raajii ta'e naan hin jedhinaa malee namni kun ni ja'an kuni viidiyoon kun irra deebi'amee hojjetama obboleessi keenya miliyoonni ribaa yeroo gabaabaa keessatti shaadaa qabataa yeroo gaarii miliyoon barsiisaatiin beessoo sinis na taasifaa mubee nagaan oola. Mubarak kami nagaa jirta. Maqaa kootii barsiisaatiin beessoo akkam. Galanni Waaqayyoo baga nagaa taate yeroo baay'ee wal dubbisuudhaaf okay hin innis silaa isaa waa dubbachuuf ture. Bakka isa bakka barbaadeen ture. Dhiifama guddaa naa godhaati. Bakka anis mana cumeen ba'a. Yeroo gaarii naa qabaadha. Bakka rakkina qabu. Yeroo gaarii naa qabaadha. Galatoomii asini waa hundaafuu fana ta'uudhaaf yaalii ka godhattu namni amantiidhaanii miti baay'ee macaafni qulqulluun kan inni jedhu amantii yoo beekte gaariidha gara laafummaan gaarummaan nu goonu gara waaqa fuulduratti illee gaarummaaf nu affeereetiin jedha wanna ati godhattuuf warra biyya keessa illee ba'an maal jiraaru